Manni barnootaa Minneapolis barattoota afaan Ingiliffaatti dabalataan afaan lammaffaa dubbatan karaa adda addaan jajjabeessa. Haaluma kanaan barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa xumuranii yommuu isaan kolleejjii seenuuf jedhan akka isaan afaan lammaffaa danda'an adda baasee beekuuf qormaata kenna. Bu'aa qormaataa isaanii irratti hundaa'uun waraqaa ragaa kennaaf. Bara kanas yeroo jalqabaaf carraa kana barattoota Oromoof kennee jira. Qindeessitoota piroojeektichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Maatiyaas Guddinaa akka himanitti bara kana barattoota Oromoo barnoota sadarkaa lammaffaa xumuruun qormaata afaan Oromoo fudhatan keessaa 13 akka darban himanii barattoonni kunneen kolleejjii yommuu seenan qabxii dabalataa yookaan kireedit haawarii 3 tolaan akka argatan dubbatan. Minisootaan Ameerikaa keessaa isteeta ishee jalqabaati. Kireeditii 3 kolleejjiitti nama afaan lammaffaa danda'uuf kennu jechuuni. Bara kana gaa afaanni Oromoo yeroo jalqabaaf Minnesota bilingual seal kan jedhamu chaappaa kireeditii 3 diploomaa ijoolleedha kan isaan 12 yeroo fixan transkriiptii isaa irratti rukutamee fi fudhatanii kolleejjii dhaqu jechuudha. Bara kana qormaata fudhatanii kan darban ijoollee 13. Ijoolleen 13 kun yeroo kolleejjii dhaqanii kireeditii 3 argatu. Kireeditiin 3 kun immoo silaas kan ji'a 6 barachuu danda'an tola argatu jechuudha isa kan high schoolitti fixanii deeman. Afaan Oromoo danda'uu isaanii beekuuf barattoota kana haala kamiin madaaltu gaaffii jedhu yommuu deebisan. Qormaata kana qopheessine nuti. Qormaanni kuni waan 4 qaba. Barreessuu, dubbisuu, dubbachuu, dhaga'uu jechuudha. Kana hundumaa dhaggeeffatanii deebisanii qormaata kan arfan darbanii gaafa jedhanii reeters kan jedhamantu jiru warri qormaata kana nuti mataan keenyallee National Language Association Councilitu jira kan afaan kanaaf qormaata kennu sadarkaatti ijoollee kana qoruu danda'u keenya walitti fufnee leenjii Oregon University irraa dhufanii qormaata nuu kennanii reetii gochuu yookiin immoo qormaata isaanii kana sirreessuu danda'u nuun jedhanii isaantu sartifaayi nu godhee nuti immoo qormaata kana qopheessinee ijoollee kanaaf kennina jechuudha. Sadarkaa Yuunaayitid Isteetitti barattoota afaan Ingiliffaatti dabalataan afaan lammaffaa fi isaa ol dubbataniif qabxii dabalataa kennuun jajjabeessuun manni barnootaa Minneapolis isa jalqabaa akka ta'es dubbatan. Mana barnootaa Minneapolisitti damee barnoota fedhii addaa yookaan Special Educationii keessaa kan hojjetan obbo Bizuu Warqi Baallaa afaan Oromootiin qormaanni yommuu kennamu kun isa jalqabaa ta'uu himanii barattoonni Oromoo carraa kana akka argataniif yaalii cimaa taasifameen bu'aan kun akka argamee fi hawaasni Oromoo magaalaa kana jiraatus ijoolleen isaanii akka afaan Oromoo dubbataniif jajjabeessuu qabu jedhan. Mana barnootaa Minneapolis kana jalatti afaan 3 Ispaanishii fi afaan Moongii fi afaan Somaalee kan Oromoo kan jalqabe barana. Qorumsa akkasii kun immoo biyyuma kana keessa walumaa galatti kan inni ta'u as Minisootaatti jechuudha. Kan Oromoo akka inni jalqabuu fi yaalii adda addaa godhamaa ture garuu barana jirurra oole. Kan caalaa nama gammachiisu ijoolleen qorumsa kana kan fudhatan ijoolleen Oromoo akka sila obbo Maatiyaas jedhee qorumsa kanatti yeroo dhiyaatan dandeettiin isaanii sirriitti hubatamuun isarra jira. Gatima Oromoo ta'anii fi yookiin immoo gatii afaan Oromoo isaaniif otoo hin ta'in qubeedhaan qorumsa kana darbuu danda'uun isaanirra jira. Dubbachuu danda'uun isaanirra jira. Dhageettii qabaachuun isaanirra jira. Kanatti walumatti qabameetii jechuudha. Barana jalqabee wanti kun. Barana gatii jalqabee fi baranuma jalqabsiisnee ijoollee 13 dabarsan. Afaan gara biraa amma yeroon dhaga'u warri Somaalee jalqaba ijoollee 4 darbeef amma baay'ee dabarfachaa jiru. Kanaaf nuyis kun jalqaba gatii ta'ee fi hawaasnis kan hubatee ijoollee jajjabeessu ijoollee high school jiranii akka isaan afaan isaanii baratanii akka isaan afaan isaaniitti jabaatanii. Barattoonni qormaata kana darbanii waraqaa ragaa argatanis afaan Oromoo eenyummaa isaanii waan ta'eef akka ittiin boonan himanii barattoonni Oromoo biroonis akka fakkeenyummaa isaanii hordofan dhaamaniiru. Afaan Oromoo beekuu kiyyaan kireeditii kan argadhee ijoolleen afaan Oromoo beekan kan biyyarraa dhufan carraa kan akka itti fayyadaman. Carraa kireeditii 3 jechuun waan xiqqaa miti seemistera tokkotti waan argachuu dandeenyudha. Gizee tokkotti argannee carraa kanatti itti fayyadamaa afaan Oromoo beekuu keessaniin itti boonuu qabdanii.
maqaan kiyyaatti kaasumaan jiranii kan hin dhufee mana barumsaa walistoonirraa carraa qormaata kana fudhachuu argadee dabruu kiyyaaf itti gammada. Afaan keenya eenyummaa keenya afaan keenyaan haa dubbannuun dhaamsa kiyya sanadha. Maqaan kiyyaa Umar Usmaan jedhama. Mana barumsaa Wollaston International School Raay. Har'a kan asitti argameef sartifikeetii yookaan waraqaa ragaa kan afaan Oromoodhaan qormaata fudhadhee ittiin dabreetiniin isa kireeditii kiyya irratti naaf akka tiraansfer ta'eetiniin gaafa yuunivarsiitii yookaan kolleejjii ittiin deeme ittiin kireeditii argadhu battala afaan biraa na fudhachuu nan barbaachisu oguun kolleejjii ittiin deeme kireeditii kana achirratti illee na lakkaa'ama. So afaan kiyyaan wanni kana carraa kana ittiin argachuun kiyya waan guddaadha. South High School irraan dhufee carraa kana harkatuuf gammachuu guddaan dhagahame. Sababni isaattis sababa qormaata kanaa ana kaalleejiitti afaan biraa fudhachuu dirqama natti nan barbaachisu kireeditee sababa afaan kanaa waan na dabru jecha gammachuu guddaan dhagahame. Mana barnootaa Minneapoolisitti ispeeshaalistii afaanota addunyaa kan taate aadde Ayyuun Istaakbiin mana barnootaa Minneapolis keessatti barattoota afaan Ingiliffaa baratan keessaa barattoonni afaan dhaloota isaanii afaan Oromoo ta'e hedduu akka ta'anii fi afaan Oromoo afaanota gurguddoo afur keessaa tokko ta'uu dubbatan. The reason that Oromo language was added in Minnesota is because Oromo is also one of the top 12 languages spoken by the ELs in the state. And in Minneapolis Public School, I believe it's the fourth language. Fourth biggest language is spoken by English language learners. So from the equity standpoint, we wanted it to provide opportunities so that more students can access to this great opportunity.